Ashama kam daawwattoota keenya kabajamoo akkam nagaa fayyaa jirtu har'a qophii gabaabaa isiniif qopheeffannee dhiyeeffannee jirra. Akkuma beekamu namoonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan obboleeyyan keessan kanaan dura hin argatin yookaan barnoota kana hin hubatin akkasuma barnoota kana hubachuuf jaalatu hunda isaa akka share gootanii isaaniif dhiyeessitan telegiraama keenya Ashaamteek sentanii share waliif godhuudhaan miseensa keenya tahaa jeetiin isiniif gorsa yookaan isiniif himuu barbaada. Arragaa wanni nuti qabannee fundamentals of accounting akkuma kana dura waa hedduu hojjennetti accounting transaction hojjenne akkasuma ledgers journals akkasumatti har'ammoo income statement qofa isaa qabannee step dhaan kan deemnu ta'a haga example isaatti description isaatti wajjin kan ilaallu ta'a nu hordofaa. Okay, financial statements. Financial statements are financial reports prepared at the end of accounting periods. Financial statement kan dhuma yeroo isaati irratti qopheessinu. Dhuma yeroo kan qabu jira. Yeroo dhumatte akka kaampaanii tokkotti yeroo dhuma isaa qabu jira. Yeroo sanitti kan qopheessinu financial statement jennaan. There are 4 types of financial statement. Financial statement kun afurtu jira. Isaan keessaa income statement kana ilaalla jechuudha. Income statement kana ilaalla. Isaan kana gadis akkasumatti type yookaan yeroo isaa qabannee dhufnaa fi okay the income statement one of the 3 important income statement kun barbaachisaadha. Sadeen keessa isa kana barbaachisa. Financial statement used for reporting a company tokkoof reportii dhiyeessuudhaaf kan itti fayyadamnu financial statement keessa isa kana performance over specific accounting period yeroo addatti kan ittiin perform goonu isa income statement jedhamu kana jechuudha. Okay, with other key statements, balance sheet and statements of cash flow isaan kanarra kan addatti ilaallu jechuudha. Isa kanas booda statement isaatti qabannee dhufnaa fi income statement irratti xiyyeeffannaa kan godhannu ta'a. What is income statement? Income statement jechuun a summary of the revenue and expenses for a specific period of time jechuun or a conclusion yookaan dhuma revenue waliigala dhuma isaa eega transaction as dura dabarsine kan transaction hojjennee jira revenue waliigala dhuma isaatii fi expenses isaa yeroo ittiin qopheessine san hunda isaa kan dabalatu income statement jennaan. Summary revenue expenses isaa kan achirratti hisaaba isaa galchine kan walitti samar goonu jechuudha. Such as months or a year kan baatiiwwan keessa galchinu fi akkasuma kan waggaatti galchinu kan jiraatu jechuudha. Or prepare as the end of accounting period dhuma yeroo isaatti kan qophaa'u jechuudha. Income statementiin akkasuma especially in Ethiopia keessatti kan income statementiin prepare ta'u at June 13 irratti Ethiopia keessatti kan ittiin galmaa'u akka biyya biraattis gara ta'uu danda'a. There are 2 main groups of people who use this financial statement. Financial statement kanatti kan fayyadamu groupii lamatu jira. Internally fi externally. Internal kan directly used in the company san keessa kan directly dhaan fayyadamu. Fakkeenyaaf manager akkasuma staff isaan kun directly dhaan income statement san keessa warra hojjetan. Internal expenses jennaanii jechuudha. Akkasuma external users jechuun indirectly users in financial statements. Financial statement keessatti kan alkallattiidhaan fayyadaman kanneen akka mootummaa fi NGO kanneen garaagaraa jechuudha. Customer keetillee ta'uu danda'a. Isaan kanaan external users jennaan jechuudha. Kana haala isaa kana dura ibsineen ibsama.
Okay, in other income statements, accounts are classified as in these types. Revenue and expenses jennee income statement bakka lamatti adda qooduu dandeenya. In the first, revenue are the gross increasing in owner's equity as a result of selling of goods, rendering of the services. Revenue jechuun adeemsa kaapitaala keenya bu'aa itti argamsiisnu maal godhuudhaan selling of goods meeshaalee gurguruudhaan, rendering of the services akkasuma tajaajila kennuudhaan galii ati argattu for customers asaanii customeraaf waan kana hojjette jechuudha. Customer irraa waan argattu maal jennaan revenue jennaanii jechuudha. Revenue jechuun wanta kam meeshaa dukkaana taate yookaan gurgurtu taate akkasuma mana nyaataatti amma kan tajaajila kennitu taate maal customer dhiyeessee san irraa argattu sun revenue jennaanii jechuudha. Okay, another types or expenses. Expenses are costs that were incurred during generating revenue. Expense jechuun baasiidhaati yeroo san baafte generating revenue galii argamsiisuudhaaf jechuun galii yeroo jennu fakkeenyaaf mana barumsa dhuunfaa tokko bantee mana ijaartee akkasuma kursii hojjettee fi kan achi keessatti barattoota akka as dhufanii barnoota baratanii maallaqa isaaniitiin barnoota isaanii baratanii fayyadaman godhuudhaaf kursii yookaan mana baasii hedduu kompiitara baaftee argamsiiste sun expense jennaan baasiiwwan sanii tirfii yookaan revenue argachuudhaaf. Other description or defining our revenue are refers to inflows of resources from customers in exchanging for goods and services sold to customers. Revenue jechuun adeemsa inflow gama keessatti as deebistee inflow of resource from customers maamila keetirraa jechuudha. Qabeenyaati argamtu in exchanging ati exchange goote jechuudha for goods or services meeshaalee yookaan goods ta'uu danda'a akkasuma tajaajila kennitee akkasitti kan gurgurtu to customers maamilatti kan gurgurtu revenue jennaan galii ati argattu sun. Okay, expenses are expired cost or customer consumed resource process of generating revenue. Expenses jechuun baasii expired baasii ati irratti dhangalaafte san or consumed fayyadamuudhaaf resource in process of generating revenue galii argamsiisuudhaaf adeemsa ati ittiin qabeenya kee expire goote akkasuma baafte qabeenyi san expense jennaan. Amma akkuma kana dura himetti kursii san expired goote itti baafte maal argachuudhaaf barattoota irraa galii argachuudhaaf kan itti baafte expenses jennee ibsinaa jechuudha adeemsa kana. The formulas of income statements are in this income statements. Income statements equals to revenue or revenue minus all expenses. Yeroo transaction hojjennu hedduu sirriitti siif galayeetii yaada. All revenue and all expenses. All revenue argatte irraa expenses irrisa transaction amma dur hojjenne kan keessa revenue hunda sassaabbattee walii daate expenses hunda walii daate revenue irraa expenses kan irrestu yoo ta'e formula isaa kanaan fayyadamtaa jechuudha. Income statement simi amma gama example isaa formula isaa sanirra dhaabbanne hojjennu akkasuma amma transaction dabarerraa kan dhaabbanne hojjennu amma the excess of revenue over expense is net income or net profit jennee galmeessuu qabna jechuudha. Asirratti yoo galiin keenya caale expenses yoo kan caalute galiin nuti argannu yoo kan caalute net income or net profit jennee dhuma isaa gama argitan kanarratti galchinaa jechuudha. Amma asirratti kan laallute revenue dhaatu isaan kana caalee jechuudha. Revenue 4,500 expense waliigala isaa 2,208 kanaaf revenue excess waan ta'eef net income jennee asitti galmeessine. Osoo 4,500 kun expenses haa ta'u ta'e lost income or lost income jennee kan asirratti galmeessinuu jechuudha. Jalqabuudhaaf amma
part of financial statement irra heading party kana hubachuu qabna. Heading party kana irratti jalqaba name of company barreessina. Name of company transaction keenya Mr. X tax jenne achiin itti aanuudhaan name of the statements statement kan waan jechuun income statement yanteef income statement barreessina. Itti aanee time period isaa barreessina. Time period keenya akkanatti nuuf kanneen transaction keenya irratti amma first earned or amma kun geejjibaan kan argate first jechuun karaa geejjibaatiin galii argate jechuudha. First earned kan akkatti argate yookaan iftuu deebinee ilaallu ta'e transaction amma dura hojjetame kan ilaaluudhaafi kun asirratti yookaan ilaaltan ta'e Mr. X earned first of 4,500 receives the amount in the cash. Maallaqaan qarshii 4,500 argatee jedha. First revenue argatee jechuudha. Kanaafuu haala kanaani asirratti galmeessinaa jechuu tokkocha qofa waan ta'eef osoo revenuun hedduun tokko jiraatu ta'e revenue hunda isaa walii taanee kaayyannaa jechuudha. Revenuun transaction kana nuuf kenname tokkocha kana qofa waan ta'eef itti aansuudhaan expense kana hunda isaa asirratti arganne kana walitti idaanaa jechuudha. Expense kana yoo kan ilaallu ta'e transaction keenya kana hojjenne keessa isa kana jechuudha. The tax incurred paid the following expenses during the month. Baatilee kana keessa expense inni baase kanneen kana jee asirratti nuuf tarreessee jira jechuudha. Okay, amma teebila keenya kanatti yoo ilaallu ta'e expense kana hunda walii yoo idaane 2,800 nu dhufa. Kanaaf 4,500 ni caala excess of revenue ta'ee jira jechuudha. Excess of revenue waan ta'eef net income jennee asirratti galmeessinaa jechuudha. Asirratti wanna galbeeffachuu qaba. Loss income kennuun asirratti yeroo revenue keenya expenses keenya yeroo excess of revenue ta'e expenses keenya kan caalu ta'e kanaaf income keenya akka formula keenyaatti maal jenne revenue minus all expenses jennee jira. Revenue irraa expense yoo hir'isnu ta'e 1,700 argannaa jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo haala kana ibsa income statement keenya kanatti isiniif qabnee isiniif dhiyeessinee jirra. Taayipii isaa kan itti aanus akkasumatti isiniif qabnee dhiyaanna. Namoonni haaraa taatan subscribe godhaa akkasuma share godhuudhaan obboleeyyan keessan hunda akka irraa hubatan bakka isaan dhibee hundaas akka irraa baratan akkasuma miseensa keenya tahanii akka barnoota waliin hojjennee wajjin barannee wajjin fiinxabaanuu gama keenya afeeraan isiniin jaa telegram keenya ashaamtee kan jirus akkasuma join godhuudhaan PDF garagaraa achirraa argachuu dandeessu. Amma obboleeyyan asirratti yookaan dhaabnu ta'e bareedaadha. Hamma kan biraatiin wal agarrutti nagaatti jabaadhaa baradhaa.